Kuttaa hirribame gaafasii dhiisi. Garuu hin dubbanne. Maaliif jennaan kallattii ittiin baanuuf ittiin gallutu hordofama natti fakkaata. So that already shamaa kam jirtu uummata Oromoo hundi keessan waan biraa dubbachuu dandeenyu. Laga Xaafoo fi Jamoo jechuun nuti laga Xaafoo jiraannee iyyuu hunduu manatti gala. Achittaa waraanuu bulee waraanuu hoteelichi qabamuu qaba. Qabamuu qaba. That is dead. Waan murtaadha kun. Inni kireeffatee galus kireeffatee gala rakkoon keenya kana akka laga Xaafootti jechuukooti. Mudiin guyyaarraa miirri ittiin hojjennu tokko nurkaa babbadee guyyaarraa gadda guddaadha. Gadda guddaa kana garuu akka buzeettanii haasawni sirraan malu. Ani akka artistii akka koomedii jechuun koomediin hojii hedduu ulfaataadha. Nama kofalchiisuun hedduu riiskii qaba. Haalaan itti gaafatamummaa barbaada. Egaa akkuma ganama irraa viidiyoo tokko waraabuudhaaf gadi ba'uun yeroon kamuu arge namoonni illee jirtanii jiraachuu dhiistan jiraattan hunduu dhugaa ta'uu barbaachisan na biraate jechuukooti. Garuu wanni kun baay'ee waan nama dabbaru, waan nama jibbisiisu, waan nama haalaan jibbisiisu keessaayyuu ulfaataa ola deemaa kutuudha. Ani gama kootiin gaaffii dhiyeesse. Gaaffii dhiyeesse maaldhaa? Yeroo hedduu artistiin Oromoo manatti aduu bakkee taajjisanii dubartii wajjin walitti dhuufii bakka isaa jijjiiranii wanti jechuun kun egaa nama jiraata. Maaliif godhan? That's question. Akka peejii koomediyaan Buzeeks Baharsaatti gaaffiin gaafadha. Maaliif du'a isaa qofa nutti himame dhukkuban nageenye deebi'ee namoonni galgala sana guyyaa sana wajjin turan suuraan kaa'ame hunduu suuraan poost ta'e hunduu taayimii qabasi galee taayimii sana wajjin deemee eenyutu waliin ture maaltu deemaa jira kan jedhu tokko achirratti hojii gaarii akka hojjetan baay'ee isin galateeffadha yoo bira geessan sana barbaada. Ani Buzeeks Baharsaa aartiin Oromoo koomediin Oromoo kanaan duubatti kan deebi'u yookaan immoo kanaan kan cabu miti. Dhaloonni jalaan dhufu hunduu hedduu daran onnannaadhaan itti fufa. Reedii itti fufa. Hundi keessan iyyuu waan dhageessaniif waan nu hubattaniif baay'ee galatoomaa. Jireenyi addunyaa kanaa har'a jiraachuu kee beektaa? Boru jiraachuu kee quban qabdu. Taayitaa qabda. Taayitaan kee kun waggoota hedduu si duukaan turu. Birrii miliyoona 10, 20, 100 billions ijoollee keetiif laattee ilma Oromoo tokko galaafachuu dandeessa ta'a hin beekamu. Garuu dhugaan si bira naftu hirribni kee nagaan qabu. Duuti kee nagaan qabu. Sammuun kee nagaan qabu. By the way, namni yakka gaafa hojjetu gaafa nama dhugaa irratti nama homaan beekne aartii hojjetu irratti hamaa hojjetu maraata. Maraatummaan isaarra immoo du'aa keenya wayya. Maraatummaa namichaarra du'aa keenya wayya. Maal beektaa? Duuti keenya boqonnaadha. Namni irra fa'a hundumtuun du'a waan ta'eef jechuudha. Waggaa 500 irra namoonni cubbuu hojjetan irra hin jirani. Isaanis hin jiranii. Ilmaan isaanis hin jiranii. Ijoolleen isaanis hin jirani. Nam tokko hin jiru. Kanaaf akka buzeetti wanta inni jedhamu tokko namni soraa ayyaanaa bakka ciisichaa sanatti achittaa waraanuu bulee waraanuu hoteelichi qabamuu qaba. Qabamuu qaba. That is dead. Waan murtaadha kun. Murtaadha. Kana booddee hunda keenya artistii Oromoo walitti funanaa fi rasaasaan fixa. Hunduu qoba qobaatti walii bu'aa jiraachuurraa waluma duukaa nufa bu'anii yaada jedhuun qaban. Waluma duukaa. That's my point. Arra bitaan seennee mirgaan seennee aartii Oromoo
dhugaa uummata kanaa isa biyya alaatti miidhamaa jiru isa Saawud Arabiyaa isa as Oromiyaa kallattii warra beelaan rakkoo uumamaatiin dhaamee rakkoo namtolcheetiin dhaamee kan mormu mormaa kan deeggaraa adeemaa jirra. Garuu akkanattiin dhossaadhaan gammachiis dureessaa waan sitti jooye gamme naa obsi yookaan seeni wanni deemu kuni waan sirrii hin taane waan haqan eegganne Oromoon ani Oromoodha beekaa dhettee haasoftus homaa tokko beekumsa kee achuma nuu kaadhu beekumsa kee maaliif beektaa beekumsa ittiin aangoo qabatte sana boorsaa kaatta waan ta'eef jechuudha boorsaa barbaadda waan ta'eef jechuudha deebitee boorsaa kaatteeti achii booddee nan galchuu waan jiru ta'eef waan ta'eef jechuudha. Adeemsi as keessa jiru dhugaan jirtu bahuu qabdi seensi hoteelichaa maaliin dhufe maalin achi ga'ee eenyu wajjin oolee eenyu wajjin ture achii booddee gaafa by the way buzeef takkiin gaafa wajjin hojii hojjechuudhaaf godinaalee garaagaraa deemnu Jimmaa, Arsii, Booranaa, Shawaa keessa kunoo Talaalee kunoo Dabረ Tsiyoon gaafa deemnu Wallagga Gimbii bakka dhalootaa gaafa deemnu Oromiyaa keessaati gaafa Baalee Gaasara hanga Gaasaraatti jechuudha hanga Roobeetti deemnu bakka bullu bakka itti wajjin deemu wal beenna yoo ani inni na biraati ala ture namni isa duukaa jiru maal fakkaata hiriyaa koo waan ta'eef jechuudha. Sana booddee yoo hin jiran immoo yoon irriba keessa akka maal Amaariffaan qishatii jedhanii akka wanti tokko abjuu keessa wanti yoo ta'e wal hordofna waan tokko hin jiru waan tokko rakkoon biraa uumamu hin jiru garuu amma rakkoon sun guyyaa eenyu wajjin galgala eenyu wajjin achii booddee immoo eenyu wajjin duuti sun nuufis nu jiraatti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namoonni naannoo sana jirtan geggeessuu isaa qofa himuun keessan homaa takka faayidaan qabu geggeessaan gaariidha kan du'e ni geggeeffama. Rabbi subhaanahu wa ta'ala inni fuula gaarii siyaa agarsiisu araarama isaa sifaa godhu ola deemaa Oromooti. Kichuudha waan tokkoyyuu hojii hojjetamu kanayyuu haala ittiin deemu hundasaayyuu inni aartii Oromoo isayyuu bareechee hojjete asiin ga'ee jira. Garuu maaltu akka deemaa jiru hin beeknu waan taaneef xaafoo teenya jamootti wanta kaameraa diroonii achitti waraabuun qabnu hin beeknu. Warri achi jirtan garuu dhugaa sana baasaatii namoonni jechuun warri qaamni seeraa qorataan jechuudha. Fiilmiin godhinaa prison breaking godhinaa dhimma Oromoo prison breaking godhinaa. Kaleessa kan jiruu fi eeda galgala wajjin kan jiruu fi achii booddee hoteela sana cuftanii hojjetaa manichaa hunda nuu qabattanii sana booddee dubbii sirrii ta'e isinirraa barbaanna. That's our question. Hojjetaa mana sanaa manaajera mana sanaa dabalatee jechuudha. As a chance yeroo tokko waggaa lamaa ta'uu akkasa ta'uu gara kaarraa kana deemnee istuudiyoo turre muuziqaa tokko hojjetaa ture. Namti mucaa muuziqaa hojjetu kun dadhabee manatti galuuf gara ijoollee koo kanatti galuudhaaf naagamee ani wanti jedhee akka darraa ta'e yeroo taakkalaa uumaa jiru ture sana. Jechuun frankly waan dhugaa dubbanna. Achii booddee biqiltuu irratti waa'ee komfor jedhu tokko hojjennee turre. Waa'ee biqiltuu irratti hojjennee turre. Achii booddeedha kan uummanni kan biraa kun na bare. Uummanni Habashaa kun hundi kan na bare gaafasi. Achiin booddee annee bakka laga xaafoo kanatti wanti ture rakkoo wayii ture jechuun rakkoo nageenyaa tariitii jedhamee wanti daandii achiin hunduu galuu seensa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dhaabbadhu jedhamee buzee kabajaniituma beeleen jira shiroo nyaadhu already waan keessa kun ajiistu barbaada. Deeminaa jiranii baajaajinaa qabamee deemee hoteela kaarraa jirtu tokko seenne rukuttaa riibame gaafasii dhiisi. Garuu dubbanne. Maaliif jennaan kallattii ittiin baanuuf ittiin gallutu hordofama natti fakkaata. So that already hundi keenya iyyuu wanta kana hubachuu qabna, hordofuu qabna. Nuti gaafa sana gara waajjira poolisii naannoo Finfinnee deemnee himata sana akka bannuuf akkuma du'uudhaaf mataan kun na dhaamuuf jettuun konkolaataan dhuftee martee achii booddee argamnee waan takka dhimma qaban achi argamnee achi dhannee himadhu na jennaan hin himadhu jennaan agarraan ijoolleen kun sila dhaadachaa turte achi
hin galle mataa cabee maal jedhee koo dhigee gale manatti. Kanaaf hin dubbanne inuma dhiise. Garuu lubbuun keenya du'arraa haftee jechuudha. Kanaaf har'as immoo hordoffiin sun inuma jira. Ergasii booddee dukkana manaan ba'u hin ba'u. Egaa amma immoo manaa bahee utuu hin taane duuti nama kanaa akkam akka ta'e hordoffii seeraa warri gochuu qabdan. Hordoffiin keessan piriizin bireek kutaa dhibba meeqa hanga har'aa kan hin xumuramne. Dhugaa uummataa awwaala fedhii gaaffii uummanni quuqamaa onnachaa asii gadi qabatee jiraatu kana awwaalaa adeemsi jiru homaa takka faayidaa xiqqoollee wanta kan qabdu waan ta'eef biyya kanaafis kasaraa waan taatuuf deebi'aati ta'a. Wuskii dhugaatii ajjeesaatii taa'aati wuskii dhugaamas. Achii booddee dhiigni namaa wuskiitti keessa jirti waan taateef deebi'aati hordofaa hojjedhaa hojii keessa. Annas nan dabaa'es dhiigni koomeediyaanii miti dhiigni aartist Daadhii Galaan ammayyuu ganaa biyya kana baay'ee miidhaa. Dhiigni Hacaaluu Hundeessaa immoo har'ayyuu nagaas hin laatu. Teessoon qabdani. Hin dhudduu, hin nyaattu, hin quuftu dhala keessan. Hunduu wanti jedha waan ta'eef. Kanaaf deebi'aatii of qoradhaa. Deebi'aatii waa hunda sirreessaa. Ani keessa kootti gaddiin dhaga'ame baay'ee ulfaataadha. Duuti mucaa kanaa addunyaa kanaaf gaaffiidha. Gaaffiin kun deebii qabaachuu qaba. Suuraa nagaan naa boqodhu. Rabbi guddaan subhaanahu wa ta'aalaa araarama isaa sifaa godhu. Qabriin sittaa salphattu. Uummata Oromoo hundaafiyyuu maatii fi firoota isaatiin hundaaniyyuu Waaqayyoo jajjabina isiniif laatu. Rabbi guddaan jajjabina isaa isiniif laatu jechuun barbaada. Galatoomaa nagaan naa bulaa. Karaa komeediyaan Muuziqii Bohaarsaa peejiin kun kan keessanii kan kooti ani waan biraan jedhu garuu baay'ee gadda guddaa kan jiru garuu isinitti barbaada.